السلام عليكم hordoftoonni youtube umma hamza akkasumas obsaashoo irraantana waan haaree qabannee dhufnee jirra inshaallah waan mataa keenyaaf faayidaa qabu waan mataa keenya gartee arriin ijoollummaadhaan umrii amma 25 irraa ilaa hanga umrii amma 30 mataa keenya ijoollee teenyaa fi obboleeyyan keenya dubaraa fi dhiiraa mataa keenya waan gaddaafaa jiraniif jecha kana xiqqeessuudhaaf yoo xiqqaate inshaallah wajjumaanuhu laala viidiyoo gabaabduu takka qabannee dhufnee jiraate haa jarrannu walumaanuhu wanni kun simsim jaaniin simsim gurraacha zeet juljul firii isaa jechuudha. Kuni muuza akkuma walumaanuu beeynu muuzni bilchaataa bunni kana tahuu qaba achiin booda laalaa jechuudha. Amma tana akka fayyadama isaa akkaataa mataan keenya heddummina qabuuni jechuudha. Muuza habbaa tokkos tahee mataan keenya yoo xiqqeenya tahee habbaa tokko yoo hedduu tahee habbaa lama saniifuu walitti eega kana waliin laayinee walitti daayineen booda deebinee itti fayyadamnaa jechuudha. akka gaariitti akka wal nyaachisnu akkanatti akka gaarii waliin laaqamuu qaba jechuudha. Juljulee fi firiin juljulii fi juljul bareeda rifeensa keenyaaf yeroo hundaahu yoo fayyadamne mataa jajjabaadhaas hedduu ni laaffisa nillee ni magarsa. Kunillee muuzaa fi inni walumattuu hedduu mataa keenyaaf faayidaa bareedaa qabanii jechuudha. Isaan lameen kun walitti niifuu fayyadama isaatis akkasumatti haa barru walumaan. Egaa akkanatti walitti tolchineen booda ammaan tana kuno qophaa'ee jira. Sa'aa takkaaf akkana walitti dhiisneeti eega zaa takkaaf akkana walitti dhiisneen booda mataa keenya akka gaarii qulqulluu goonee dhiinee eega addaan baasnee dhiinee booda forforii raayis akka walaba ta'utti firiin mataa rifeensa keenya takka takkatti eega baasneen booda deebinee kana dibnaa jechuudha. Masaa uraan isaa ni babbanama. Eega uraan isaa babbanameen booda deebinee kana dibna. Eega dibnee qastiira takka almuuniyeem waan jaaniin takka pilaastika miikaa kanaan hasheeynee eega keenyan booda za'aa labeetti teenyee dhiina bishaan oowwaadhaan dhiina. Eega bishaan oowwaadhaan dhiinee shaamboo hoggu takka itti goona. Achiin booda muuzni irraa baha. Eega muuzni irraa bahee agarreen booda torbaanitti guyyaa lama itti fayyadamnaa jechuudha. Inshaallah hanga viidiyoo biraatiinis walitti deebinu. Subscribe, like, share godhaadha. Wal biraan gayaa inshaallah waan bareedaadhaan as deemaa jira. Nuuf inshaallah walumaanuu itti deemnaati wal agarra. Waraa bulaa fayyaa ta'aa.